ተኞች አሉ አንዷ ምግብ ነው የምትሰራው እኔ መልዝ ሰጥሻለሁ እሷ በምትሰራው ምግብ ውስጥ መልዙን ጨምሪ አለቻት እንቢ አለቻት ይሄው እንዴት እንደመታቻት ማለት ነው ነገሩ የ4 ወር ደሞዝ አላት ልጅቱ ማለት ነው አባካቸው ሪያድ ውስጥ ያላችሁ እህት ወንድሞች እቺ እህታችን በህይወት ከዛ ቤት መውጣት አለባት የእህትዮ ቁጥር ሰጣቸዋለሁ አባካቸው አድኗት ወይም ሰውየው እንድትገለው ታደርጋለች የእውነት ነው በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ ዛሬ ማለት ነው ለምን ይሄ ነገር አሁን እዚህ ጋር ሳሳያችሁ ኖርማል ሊመስላችሁ ይችላል አሁን እዚህ ጋር እንዳለ ቀልቷል በቃ ሰውነቷ እንዳለ ይውትማ እንዴት እንደመታቻት ማለት ነው ይሄንን አይቼ በጣም ነው የተሰማኝ የእውነት ዜጋ እንደሌለው ሰው ማለት ነው ያደረጉልኝ ቦይስ ደግሞ አሰማቻለሁኝ ልጅቷ የ4 ወር ደሞዝ አላት ደሞዜ ብላ ትጠይቃታለች ደሞዝ የለሽም ብላ ከለከለቻት ያመጣዋት ሰዎች ጋር ነው ኤምባሲ ጋር ደወለች ስራ አልሰራም ብለሽ ቁጭ በይ ወይም ደግሞ ክሰሻት ብለዋታል ለሰራተኛዋ ማለት ነው እነሱ ባሉት መሰረት እሷ ስራ አልሰራም ብላ ቁጭ ትላለች ከዛ ሴቲዋ ደግሞ በርዘክታ በፕላስተር አሽጋ ማለት ነው እንደዚህ መታቻት ሆኖም ግን ቤት ውስጥ ትልቅ ሰውየው አለ ሼባ ሰውየው ትልቅ ሰውየው አለ ቤት ውስጥ 3 ሰራተኞች አሉ ከ3 ሰራተኛ ሰውየው ዳይፐር ነው የሚለብሰው ሰውየውን በተራስ አፍነሽ ግደዩ ብርሽን አሰጥሻለሁኝ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገርሽ አሳፍርሻለሁ ትላታለች ልጅቷ ደግሞ አይ እኔ ነብሰ ገዳይ መሆን አልፈልግም አለች ምግብ በመሰራ ደግሞ ሰራተኛ አለች መድኃኒት ተሰጥሻለሁኝ እሷ በመትሰራው ምግብ ውስጥ መድኃኒቱን ጨምሪ ትላታለች ይሄንንም አልፈለገችም ሆኖም ግን ለልጅቷ ራሷ አስጠንቅቃታለች ምግብ ለምትሰራዋለች እንደዚህ ብላለች ብላ አስጠንቅቃታለች ማለት ነው ይሄው አሁን መጨረሻ እንደዚህ ሆናለች ልጅቱ ማለት ነው ቢሮሳንገባ ኤርፖርት እንደወረድን ሰው ያስተካክላል ማለት ነው ወደ ተመስል ደውልላቸው ደግሞ ስልካቸውን ያጠፋሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ተመጣጣች እዚህ ምን እናቀሱ ያ ኩማር ጌታኒ ይጁን ኩኒ ባዮ ወንገራናኛት ፊ ዱጓድበች ይጆልን ከኝ ተቆሽቆ ጻፍራን nama kuni ጓድበች አቆ ማልኪኛ ማገርገርተ ሁሉም ጥንዱ ይወራገራ አነከናት ሲንዝራ ከንደብ ገሩንም ተቆጣጣ ጽፎስ ይወዳቱ ባየት ጓድበች ጋራናኛት እንግዲህ ዋንቱ ከደፍንጀሩ ይዋቀየን ማለት ይንገቱ ዋን መንዳፉ አሸማር ከፎኔ ወጥቶት ከበዘንቶት ቻናል ዩቲዩብ ስካት ተረክት አገምታኝ ጀረጅስቶ አንዝራ ነገር ለገለ ታዋቂዩ ወረን ዩቲዩብ ያፋራታተን አስማን እንትደበደማ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ እንደገና ሲንጀራ አናቁት ወረና አራፍተንሲ እንግዲህ ይሮ garam tsayo kana tidebaru seenam tsayo kana ega hiddu takka garana manyata baaye tokko garana manyata dhugaadhubachuuf wanta jedhanama wallaalchisa wanta asannama jalabada obbolota ko dhugaadhubachuuf yeroo takka biyyi ormaatunis osoo namatti taftee biyyuma ofii keessatti rakkattee abdootaati jiraattee sitaasisa jet nama jechisiisa haala jireenya biyya Itoophiyaatti soo laalanii osoo biyyuma sanittuyyuu biyyuma ormaatitti deemeetumaatitti du'ee jedhaniitti biyyaa ba'u taasifaa kutanii jechuudha biyya keenyas yaa akkuma argitanii gaarummaa ishee hundi keessan nu beektu jechuudha እንግዲህ ምንጸዮን ቱኒ nama sadi ta'anit kan mana tokko keessa hojjetanii mana tokko keessa sanitti kan ani sarraatanya takka jechu hojjettu takka madaamitiin wal qaban akka malee wal qabani maal gooti ani Itoophiyaadha beektanii isaan sadeenu Itoophiyaadha takka akka malee qabde yeroo qabdu kanatti maal jettiini miiciyoo san maal fakka jibbiteree hin beeku dhugaadhubachuuf isaan sadeen keessai miiciyoo tana ajjeesuun qaba jetteetuma kutattee jedhanii yeroo jettu kanatti ani miiciyoo saniini nyaata ishii nyaattu kanatti akkaataa waan gootu dhabde jechuudha akkaataa hundumaa yaaltee waan gootu dhabnaan ani waan ittiin yaaltee miiciyoo sana ajjeestu dhabnaani ri'aashii saniin nyaata ishii keessa marzi kaayitoo nyaachisii jetteeni marzi kaayi nyaachisii gaafa jettuuni ri'aanshi sun hin diddika inde akkamitti ri'aati nama biyya tokko
re'aa wajjin jiraataa jiranii akkamitti nyaachisti isheen indiddee ishumatti deebitee dabaddabdee akkuma ciyoon sinitti agarsiiste kana dudda ishii madeessitee qaama ishii madeessitee jiran kan akkanaatis hin jira yaa rabbi namni akkanaatis ni jira haramni akkanaatis kifuun akkanaatis ni jira tokko gaarummaan bakka dhugaa dubbachuuf harabootumayyuu ta'e tokko beektanii han akka haadhatti si kunuunsutu jira tokko immoo bada akkuma bakka malkiidhaan wal fakkaanni amalaan wal fakkaanni namni maadda amalaan irree gara laafummaan irree badduun akka ishee immoo sirumaan jiru maaliif ajjeesti baastee alatti hin galtu yookiin immoo biyyatti hin galchitu maaliif ajjeesti dhugaa dubbachuuf yeroo takka rakkinni ijoollee keenya irra gahaa jiru harka 100 keessaa parsantii xiqqoo taas ba'aa jira kan rakkatee waggaa meeqa mana barriin itti cufamee alaa fi guyyaa falkan waliin beeknetu jira argitanii dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama as gannanudha kun akkuma argaa jirtan nama mucayyoo tana waggaa meeqa dhukkubsattee maal taatee namni ishiin beeku maatii ishiin beektu bakka akkanumatti ani waggaa meeqatama kana zimbidoo bakka itti fayyadamsaanii in hojjettii fi warran beektu jaanjessanii akkanatti jirti namoota baay'een akkanaa takka lama hin qabu dhugaa dubbachuuf rabbiin obboleewwan keenya bakka garagaraa rakkina keessa jiran rabbiin yaa ilaalu yaa mil'atu yoo nam hundumtuu yoo kolfee waa ta'e bakka waan haasa'e bakka waan magaarummaa qabu yookiin immoo waan itti tolee jiraatu namatti fakkaata garuu rakkina ofii kan namaaf argu waaqayyo qofaadha kan namaaf argu waaqayyo qofaadha malee namni namaaf hin argu rakkina ofii jechuudha namni keessa ofiititti bakka gubatee waa baay'ee ta'eeti kan jiraatu beektanii balusuun itti toleeti amma fakkeenya foona galata waaqayyo rabbi dhuguma dubbachuuf baay'ee tokko namaas kannana yeroo waa tokko miidiyaa kanarra gaafa argitanii bakka isheen dhukkube dhugaa dubbachuun mucayyoo tana keessattuu ijoollee kanatti rakkatanii tokko lama hin qabu dhugaa dubbachuuf tokko lama hin qabu anarraa dubbatamu yookiin takka yookiin lama sadii bakka kana caala namoota meeqa sammuu isaanii dhabee kan dhukkubsatee gatanii akkanumatti kan bakka namoota meeqa amma mucayyoon takka Saudi Arabiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf waggaa 12 jiran amma ammaatitti maatii ishiin beektu akkanumatti hojii bichaa hin hojjesiisu dammoo san kennanii fi hin beektu guyyaan beektu bakka akkanumatti isaan bira jiraatu waggaa 12 jechuun asii miti argitanii waggaa 12 jechuun asii miti dhugaa dubbachuuf mucayyoon tuni sarraatanyaa wayii gaafa mana san dhaqxu mucayyoo sanatti haasoftu antini waraabdee waan galakkisteef is sodaatti too mucayyuma zeeguma ishii tanaayyuu hin sodaatti turte achi yeroo gaafattu waggaa 12 ani warra ollaashii saniin immoo akka diggisii wayii waan qabaniif walitti dhufanii gaafa jennu mucayyoon tuni qaata jirti naannoo waggaa 12ti garuu sammuun ishii xiqqoo dhukkubsatti natti fakkaata dhukkubsattuu fakkaatti gin akkanumatti akka hojjettu maatii ishiin beektu bakka akkanumatti hojjettii fi damoosan hirganii fi hin beektu naan jedhanii jettee gara miidiyaatti fiddee jechuudha mucayyoon tun amma kaalaala maatiin ishii yookiin immoo isheen yookiin waa ta'e taate jedhaniitu kan dhiisanidha jechuudha kan maatiin beektanii gadabbachuuf yeroo takka baay'ee waan obboleewwan keenyaa
baay'ee waan garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa nama nyaata baay'ee takka እንግዲህ carraan ofii kunis yeroo tokko baay'ee tokko ulfaata waan hundaafuu amma jireenya addunyaa tanarra jiranitti tamasgeen jechuudha tamasgeen obboleewwan keenya biyya garaa keessatti akkasuma biyya Liibiyaa keessatti beektanii baay'ee tokko dhugaa dubbachuu baay'ee waan baay'ee laphee nama intini jedhuudha hanga nama danda'ametti yeroo biyya jiranitti dhugaa dubbachuuf amma fakkeenya biyya Liibiyaan tun erga namoota ijoollee Itoophiyaa warra dhiirota namoota 5 erga tokko angatii isaanii eenyu gootiti biyyi sun dhugaa dubbachuun maquma ishii dha'u surunnaadhaan namni keenya gin maal fakkaatame jireenya biyya in beeku Liibiyaan akkana gootee biyya Liibiyaa akkana in dhaga'u gin maal fakkaachi deeman bicha na dhibaana dhugaa dubbachuu biyya san biyya dhiiga namaa dhugdu biyya nama nyaattu namni akkamitti deema ana in dhageenye ta'ee amma kinu laala intalli takka muuziqaanyaan turte asraati maal akka jedhamtuun beeku amma ogaa tokkuma waan akkasiiti erga deemte jiran garuu biyya san hin dhaga'u gurra cuqqaallatanii lama deemaa jiru namni achitti immoo inuma ajjeefamu inuma tumamu birrii gaafatu namni hinuma dhaqa ginaan dhugaa dubbachuuf yeroo tokko takka baay'ee takka nagarman ana namni keenyas maaliif akka biyya Liibiyaa san deemu bicha su'aan na dhiba maaliif akka deeman bicha na dhiba sila hin dhaga'u in argu biyya bineessa akka bineessatti nama nyaattuudha biyyi suni jechuudha ana maaliif deemu kun akkanatti alkanii biyya ijoollee dubartiin jedhan dhiiran jedhan akkanatti harabsuma baay'ee tokko nama dhukkubsa dhugaa dubbachuuf mucaa tokko qarshii miliyoona 3 gaafatan jedhanii isa miliyoona 3 san gaafa weedhanii isa baasan ammas immoo dubartiin dhaqxee itti dabalamte ishiinis akkasumatti iyyaa jirti namoota meeqamnoo nama 3 eenyuma kanatti jecha waan nama garramu dhugaa dubbachuuf biyya badduu biyya akkasii maaliif deemu biyya namni arabsuma manana dhiba dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya zim jettaniituma qarshii jettanii biyya hin taane biyya namaaf hin taane biyya hin dhageessu hin deemina khalaas hin deemina biyya rakkattu biyya qarshii illee hin qabdu biyyi sun zim biloo deemanii achitti lubbuu ofii dabarsuu deemanii achitti rakkatanii hidha lafa jala hidhamanii amma ri'aan tiyya takka waggaa 4 difini lafa jalatti hidhamtee galfamte ilaala biyyi sun badduudha kanaafiyyuu hin deemina kanaaf biyya badduu tana akkasumas biyya Joordaan moo maal jedhamtu ishiin illee badduudha